Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun qophii bashannanaati. Qophii bashannanaa kana keessatti isin bohaarsuun, isin taphachiisuu fi akkasumas isin kofalchiisuun kan isin faana turu an Mubaarak Noonooti. Ni dabra rakkooni maa dabra amma ta'e hinaafu. Ni dabra dararaan dukkana jabaatis ifa boodaan jira inni raari malee rakkoo namaa taara. Turtii nashiidaa booda walitti deebinee jirra. Egaa amma affeerraa keenya akkasumas bashannana keenya nu faana bu'aa nu hordofaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya osoo gara qophii keenyaatti hin darbin dura warroonni chaanaal yuutuubii keenya Beddellee Miidiyaa Niitoork subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan isiniin jenna. Yadda inni si ofirraa hin jinqame arbuma jira isa salphaani kaasa sirraa rakkoon booda gammachuu jira. Yadda inni si ofirraa. Namicha tokkotu ture, innis jaamaadha, ija hin qabu. Sammuun isaa qaroomaa fi hawaasa isaa biratti hedduu jaallatamaa kan turedha. Guyyaa tokko imalaaf karaa dheeraa deemaa ture. Innis karaa bu'ee osoo deemaa jiru namicha gowwaa ija qabu tokkoon walitti dhufe. Sana booda walitti dhufanii nagaa wal gaafatan. Namichi inni ija qabu akkas jedheen, yaa namicha ija qabda, nama ija hin qabne fakkaata jedhee gaafate. Namichis akkana jedheen, ija kiyya guyyaa keessan dhabe malee ani ija qaban ture. Egaa iji kiyya guyyaa keessanarraa badee jira jedheen. Namichis akkas jedheen, Rabbiin ija nama hikmaadhaaf nama irraa fuudha. Egaa siin maaliif ija kee sirraa fuudheree jedhee gaafate namichi inni ija qabu. Namichi ija hin qabnes akkas jechuun deebiseef, eeyyen Rabbiin hikmaadhaaf nama irraa fuudha. Innis anas guyyaa keessaa ija kiyya narraa fuudhe jedheen. Kunis maaliif yoo jette akkan namoota akka keetii kana Ni dabra rakkooni maa dabra deebiseef jedhama. Egaa qophii har'aa keessatti kana qabannee isiniif dhiyaannee turre akka itti bohaartaniif akka itti gammaddan abdii qabna. Beddellee Miidiyaa Niitoork isin bohaarsuuf isin taphachiisuun wantoota akkasiif kana fakkaatan inni raari malee rakkoo namaa taara. Kanii nu hordoftanullee kabajaan isin gaafanna. Rakkooni maa dabra amma ta'e hinaafu. Ni dabra dararaan dukkana jabaatis ifa boodaan jira inni raari malee rakkoo namaa taara. Inni patee rabbuma jira isa salphaani kaasa sirraa rakkoon booda gammachuu jira. Yadda inni si ofirraa hin jinqame rabbuma jira isa salphaani kaasa sirraa rakkoon booda gammachuu jira. Yadda inni si ofirraa. Rabbi malikamu wanta dabre adimu rakkoof rakkisanis ima jijjiiramu. Inni bati malee ifni dhufa yoomu gaarii siif hin ta'u ni baatuun furmaata fayyaa fi sin taatu. Cinqamuun bu'aan hin argamtu obsaan tarkaanfatu. Guyyaan hunduu waliin fakkaatu boris kan birootiin beekamtu.
warab ratauhim bektu abdi muruntatu ofini pisi abdi murati bernida berniti ofini pisi abdi murati